bilisummaa maalii jennee asirratti dardarru kana akka isin hin gammachiifne abdii qabna. Waaqayyo kan bira nu dabarsee bakka takkaa lamatti rabbi nu haa deebisu. Isin barattoonni keenya carraa amma qabdan lama. Carraan bareedaan isin qabdan nuti fi warri nu dura jirus gaafa yuunivarsiitii seenu karikulami iskuulli qopheesseen alatti waan biroo waan ulfaataa tokko barachaa turre. Seenaan Oromoo maali? Oromoon eessaa dhufe? Akkamitti gabroomne? Akkamitti gargar baane? Akkamitti bilisoomne? Waan qawween osoo si booda dhaabbattu barachaa turre tokko jira. Har'a isin sanni barattanii? Carraan nuti uumne, carraan abbootiin keenya uuman, carraan qabsoon Oromoo uumte karikulami iskoola keessaa isinirraa baafnee jirra. Har'a gaafa yuunivarsiitii seentan akka Oromootitti afaan keessaniin kabajaadhaan walitti haasawaa dhimma guddina biyya keessanii haasoytan malee Oromoon eessaa dhufee waliin gaafattan. Ba'aan isinirra jiru garuu ba'aan nuti Oromummaan tuni bakka isiin hin jirrerraa afaan har'a ittiin waltajjiirratti dubbannu kana bakka inni hin turinirraa qilee keessaa qonnee baafnee isinii kennine kana tiksuun dubbii duraa. Tokkummaan Oromoo tokkummaan amma dhabame ka isin kadhataa jirtan ka uummanni Oromoo kadhataa jiru tokkummaa kiyyaaf ka jaallirsaa ka jaalleeressaa ka dhaabota siyaasaati malee tokkummaan keessan ni jiraami. Tokkummaan Oromoo isin bira jiru kuni akka tikfamu godhuunis dubbii lammaffaati. Ormaanni biroo isin harkaa qabu eega nagaa qabaattan, eega tokkummaa qabaattan tasgabbii biyya teessanii tiksuunis waan birooti. Har'atti tasgabbiin Oromoo keessatti kan poolisaa, kan ODP, kan ABO osoo hin taane kan ilma Oromoo politicians, non-politicians warra ta'e hundi waardiyaa tahee tikaa fi nagaa uummata keenyaa Ogaaleen irraa kaasee haga Maqaleetitti abbaan itti taanee yeroo eeggannu keessa waan taaneef tikna kanaaf abbaan isin ta'uu hubachuun isinirra jira dheensi dhiqqi. Har'atti Oromoon intarastii horatee jira. Ba'aa nurratti bu'e kanatti uffachuu. Ba'aa akka fatanaatitti nutti kennan. Ba'aa Oromoo maqaa balleessuuf nutti kennan. Kan waggaa 150 barbaannee dhabne. Kan nuti ala nu facaasee hambise. Ka qaroo meeqa mana hidhaa keessatti shamse. Lubbuu ijoollee keenyaatiin, lubbuu qaroo keenyaatiin nullee alaa nu fidee hidhamaas mana hidhaatii baasee abbaa 4 kiiloo nu godhe kana tikfachuun dirqama keenya hunda ta'uu beeku sinirra jira. Kana eenyuun harkaan buusuu beekaa. Tokkummaa amma qabnu kana yoo qabaan, qarooma amma itti jirru kana yoo jiraan, ijoollee qaroo akka keessanii kana jala ol biqilchaa yoo dhufne eenyullee nu harkaa fuudhuu hin danda'u. Eenyuun nu harkaa fuudhuu danda'a. Wallaalumaa fi uftuulummaa kennaa fi ufittummaa kenna qofaa yoo nuti wal dura dhaabbanne qofa nu harkaa bu'uu danda'a. Kana tikfannee abbaa Oromiyaas, abbaa Itoophiyaas, abbaa qabeenya keenyaas, abbaa biyya keenya tiksuus ta'uu dandeenya jechuudha. Maayyii irratti wanni isinitti dhaamu tokkummaan dhaabota siyaasaa hayyoota hedduu nu dubbisiisan Dr. Professor maal jedhanii asirra dhaabbatee haasa'e tokkummaa Oromoo siyaasaa Oromoo barbaannaa malee 1+1 ka jedhee nutti hin jiru. Fala saneen nu harkaa qabamee tokkos namuu hin beeku. Falli sun isin harka jira. Uummata keenya harka jira. Kan dhufe hundaaf harka dha'uu dhiiftanii kan dhufe hunda hanga tokko taatanitti nutti hin deebi'aa jechuu gaafa dandeettan. Tokkummaa keessan cimsattan malee ni kufnachuu gaafa nu hin dandeettan. Gaafa nuti isin liid godhuu isin nu liid godhuu dandeettan gaafa san tokkummaa dhufaa beekuu isinirra jira jechuudha. Kana milkeessuuf akka waliin dhaabbannuun isin gaafadhaa. Bara milkii, bara ittiin beekumsa argattan, beekumsa ittiin akka ifaa taatanii of ibsitan taane uummata keessaniif ibsitan, barnoonni barattan kan ofiif isiniif hafu osoo hin taane barnoota uummata keessaniif ta'u akka isiniif ta'u isinii hawwaa. Gamtaan barattoota boleeyyan kiyya warri waan kana yeroo hedduu irra deddeebitanii qopheessitan ulfaadhaan jedha.